Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9tti afaan Oromootiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya, nagaan keenya kabajaa fulaa jirtan cufatti isinaa dhaqqabu. Sagantaan sagalee bilisummaa Oromoo har'aa keessatti waan qabannee dhiyaannee isin beeksisna. Kan ittiin qophii keenya eegallu oduu ta'a. Dhimma Oromoo miidiyaalee irraa jedhu ta'a. Qophii kana keessatti haala yeroo irratti Jaal Abbaa Caalaa Lataa waliin taasiseedha. Hanga xumuraatti akka nu faana turtan isin affeeraa, oduudhaaf gara Jaal Ayyaantuu Bulchaattan isin dabarsa. Irra deebi'uudhaan ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu sa'a kanaaf qabnu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu waliin Ayyaantuu Bulchaati. Hongee godina Gujiitti mudateen namoonni 700 ol gargaarsi nyaataa akka isaan barbaachisu Ochaan beeksise. Hongee godina Gujii lixaatti mudateen jiraattonni harki guddaan hanqina nyaataaf bishaaniif mudatamuu dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti qindeessaa dhimmoota namoomaa Ochaan beeksisee jira. Sababa hongeen kun godinichatti mudateen namoonni 700 ol hanqina nyaataaf bishaaniin mudatamuu irraa deeggarsi akka isaan barbaachisu dhaabbatichi ifa taasisee jira. Gabaasa haaraa dhaabbatichi bitootessa 20 bara 2023 baaseen yeroo ammaan kana godina Gujii keessatti namoonni 701,518 sababa hongee godinicha keessatti mudateen nyaataaf bishaan gahaa dhabuurraa gargaarsi hatattamaa kan isaan barbaachisudha jedhe. Waqtii roobni jalqabee jiru kanatti maatiin lakkoofsaan 57,678 ta'an sanyii fi xaa'oo dabalatee waan qonnaaf isaan barbaachisu barbaadu ka jedhe Ochaan yeroo dheeraaf hanqinni bishaanii godinicha keessatti guddaa ta'uu ibsuun namoota lakkoofsaan 827,750 fi horii miliyoona 1.4 ta'aniif bishaan ga'aan hatattamaan kan isaan barbaachisu ta'us ibsee jira. Ajjecha abbootii gadaa Karrayyuu kan bara 2021 irraa kan hafan abbaan gadaa Hawaas Maatoo Boorraa walitti bu'iinsa dhiyootti ta'een rasaasaan ajjeefamuun dhaga'ame. Abbaan gadaa Hawaas Maatoo Boorraa umriin 50moota keessa akka ta'anii fi akka lakkoofsa Itoophiyaatti sadaasa 12 garee hidhattoota Amaaraatiin rasaasaan erga rukutamanii damdamachuu dadhabuun guyyaa 2 booda boqochuu jiraataan sababa nageenyaaf maqaa isaa yeroo hin barbaanne Addis Istaandaarditti kan hime. Akka jiraataan kun jedhutti abbaan gadaa Hawaas iddoo kanaan dura abbootiin gadaa itti ajjeefaman bakka Kaarraa jedhamutti loon osoo tiksaa jiranii hidhattoota naannoo Amaaraa irraa dhufaniin haleellaan tasa irratti banameen kan ajjeefaman ta'uu dubbate. Itti dabaluunis hawaasa Karrayyuu fi hidhattoota naannoo Amaaraa gidduutti sababa weerara lafa Karrayyuun hidhattoonni naannoo Amaaraa taasisaniin walitti bu'iinsi itti fufee akka jiruu fi jiraattonni jeequmsaaf hongee itti fufiinsa qabu rakkachaa jiraachuu Addis Istaandaarditti himaniiru. Mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz hooggantootaaf miseensota mormitootaa 400 caalan hidhaatii kun barame.
Hooggantoota fi miseensota mormitootaa 400 caalan kan hidhatanii mootummaa Beenishaangul Gumuz lolaa turanii lolarratti harka isaatti kufan hidhaarraa hiikuun mootummichaa dhaga'ame. Sochiin Dimokiraatawaa Uummata Gumuziif sochiin bilisummaa Uummata Beenishaangul qawwee hidhatanii barootaaf mootummaa Beenishaangul Gumuz lolaa turanii fi mootummichis mormitoota kanaa wajjin yeroo adda addaa marii araaraa gochaa akka ture yoo ta'u, amma qabsoo irratti kan harka mootummaatti kufanii turan hooggantoonnii fi miseensonni dhaabbilee mormitoota kanaa lameenii hiikamanii jiran. Warreen hiikaman kanneen 440 keessaa 370 hooggantootaa fi miseensota sochii Dimokiraatawaa Uummata Gumuz yoo ta'an, 70 ammoo hooggantootaa fi miseensota kan sochii bilisummaa uummattoota Beenishaangul ta'uun barameera. Komishinarri Komishinii Poolisii Naannoo Beenishaangul Gumuz kate Haruun Umar sababni hooggantoonni fi miseensonni dhaabbilee mormitootaa kun hiikamaniif mootummaa wajjin marii araaraaf dhiifamaa waliif gochuu irratti kan walii galan ta'uu beeksisaniiru jedha Addis Standard. Waggoottan afran darban kana keessa naannoon Beenishaangul Gumuz jiddugala waraanaaf goolamaa ta'ee namoonni hedduun du'anii kumaatamaan kan lakkaa'aman qeerraa akka buqqa'an ta'us dabaluun heera. Naannoo baatii 6 dura mootummaan naannichaa fi sochiin Dimokiraatawaa Uummata Gumuz nagaa buusuuf walii galtee waliif mallatteessanii ka turan hooggantoonni dhaabichaa obbo Giraanyi Guddataa fi pirezidaantiin naannichaa Ashaadil Hasan waliigalticha irratti argamuun mallatteessuu isaanii fi akkasumas mootummaa naannichaaf mormituun biraa hidhatee lolu sochii bilisummaa uummata Beenishaangulis baatii muddee darbee keessa Sudaan Kaartuumitti waliigaltee araaraa waliif mallatteessuun isaanii kan yaadatamu ta'us ifoomse. Oduu xumuraatiin Paartiin Izeemaaf Abiin galmee shororkeessummaa TPLF irraa haqamu akka hin qabne cimsanii mormuun tarkaanfiin kun nagaa akka hin mirkaneessines ibsan. Paartiin Izeemaaf Abiin galmeen shororkeessummaa TPLF irraa haqamu akka hin qabne cimsanii mormuun tarkaanfiin kun nagaa akka hin mirkaneessines ibsan. Paartileen siyaasaa lameen kun murtii TPLF'n galmee shororkeessummaa irraa haquu paarlaamaan biyyattii murteesse mormuudhaan kaleessa ibsa kabaasan yoo ta'u, Izeemaan ibsa baaseen sababoota TPLF galmee shororkeessummaa jala akka hin haqamne taasisan 7 tarriseera. Paartiin siyaasaa TPLF jedhamu seeraan akka ugguramu ka barbaadu ta'uu kan ibse Izeemaan TPLF'n galmee shororkeessummaa jalaa baasuun nageenyaaf tasgabbii uummataa itti fufiinsa qabu fiduu hin danda'us jedheera. Muummichi ministeeraa Abiy Ahimad ammoo obbo Geetaachoo Raddaa bulchaa yeroo naannoo Tigraay godhanii muuduun gabaafamaa jira. Gama biraan ammoo waliigalteen nagaa erga mallatteeffamee TPLF'n tarree shororkeessummaa jalaa baasuun waanuma eegamuu fi ta'uu qabudha jechuun BBCf yaada isaanii ka kennan dura ta'aa Koongireesii Federaalaa Oromoo KFO Profeesar Mararaa Guddinaati. Jalqabumayyuu adeemsi TPLF ittiin tarree shororkeessummaa jala gale sirrii miti ka jedhan Profeesar Mararaan Keeniyaatti waliigaltee mallatteessaniin booda haga yoonaa turuuyyuu hin qabu ture jedhu. Profeesar Mararaan dhimma kanarratti BBCf yaada isaanii yeroo kennan paartileen TPLF shororkeessummaa jalaa ba'uu morman ofii isaaniiyyuu bilisa mitii jedhan. Profeesar Mararaan paartiin Izeemaaf Abiin kanaan dura mootummaa jala deemuun gifaa bala'u jechaa lubbuun haga kanaa akka baduuf qabeenyi akka manca'u gochuu keessatti qooda fudhattoota waan turaniif kana keessa darbuuf akkas jedhu malee duraanuu yeroo galan kana beekanii galuun irra ture jedhan. TPLF'n galmee shororkeessummaa keessa haquuf murteen taasifame qaama waliigaltee nagaa buusuu mootummaa federaalaa fi TPLF gidduutti mallattaa'e ta'uu BBCtti kan himan Profeesar Mararaan mariin kaaba Itoophiyaatti waraana dhaabanii nagaa buusuuf taasisan kun Oromiyaattis ta'uu akka qabu gaafatan. Bara Oromoon aangoo qabatee jira jedhametti qe'ee Oromoo nagaa dhabe arguu caalaa wanti nama qaanessu hin jiru ka jedhan Profeesar Mararaa Guddinaa rakkoo hamaa Oromiyaa irra bubbule kanas mootummaan akkuma kan Tigraay waliinii sana akkuma furuuf irra deddeebiin gaafachaa akka turan BBCtti himan. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduun sa'a kanaaf qabnu kanumaa gaammaatii qophiilee afaan waliin yeroo gaarii.
Hordoftoota keenya kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 19 kiilooheerzii 15,250 irratti isinii darbaa jirudha. Sagalee bilisummaa Oromoo karaa Facebook peejii www.facebook.com muraa Saabaa'oo 1973 jedhuunis kallattiin tamsaasa. Kana malee karaa marsariitii keenya www.voiceoforomo.liberation.com jedhuun argachuu dandeessan. Amma gara YouTube chaanaalii SNN gaaffiif deebii Jaal Abbaa Caalaa Lataa waliin taasiseedha. Ashama harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattoota fi hordoftoota SNN arras qophii addaa tokko qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Qophii keenya addaa keessatti hayyuu beekamaa qabsaa'aa gameessaa bu'uureessaa qabsoo bilisummaa Oromoo kan ta'an Jaal Abbaa Caalaa Lataa qabannee isiniif dhiyaanne. Seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo duddubeetii fi arras immoo gaanfee Afrikaa yookaan Impaayerri Itoophiyaa kun irra caalmaatti maal keessa jirti? Dhibdeen poolitikaa gaanfa Afrikaa kun gara kamitti hiikkachaa jira moo gara biraatti hiixachaa jira yookaan immoo dabaa jira ka jedhu kaafnee waan kaleessaarraa kaafnee ka fuulduraaf immoo akeekkachuudhaan isaanirraa dhimma keessuma amma wal dhabdee gaanfa Afrikaa keessatti mudataa jiruu fi furtuun maalidha ka jedhu kaafnee dhimma ogummaa isaaniif beekumsa irraa nuuf qooduuf deemu. Warreen daawwachaa jirtan immoo yaadaa fi qalbiidhaan akka nu hordoftan asumaan abdii qabna. Sheerii fi subscribe gochuudhaan immoo nu faana akka buutan chaanaalii keenya akka hordoftan dhaammanna. Amma dhumaatti qopheessee kan dhiyeessu bilisummaa tasgaraati. Baga nagaan dhuftan Jaal Abbaa Caalaa. Bilisummaa isinis carraa kana naa kennu keessanii fi eebbifamaa horaa bulaan jedha. Galatooma mee wal dhabdee keessumaa Impaayera Itoophiyaa amma nama geggeessaa jiru silaas qabsoon biyya sanaa namuma barcuma sana qabatetu biyyattii sana akka barbaade godhaa. Wal dhabdee TPLF fi Abiy Ahmed gidduutti ta'aa ture. Afaan qawweetti deebisuudhaan waggaa lamaan darban wal haa turanii. Waggaa lama dura immoo gaaffiif deebii tokko Oromiyaa Today TV irratti sin gaafadheen ture. Wal dhabdeen kuni humna qawweetiinis hiikkachuu hin danda'u. Wal dhabdeen kun kan hiikkatu ta'anii dubbii siyaasaati waan ta'eef furachuudhaan malee TPLF irraa Maqalee gadhiiseyyuu yoo ba'ee immoo ame jechuu miti qabsicha tureefuu jalqabe ka jedhu kaaftanii. Akkuma isin jettan TPLF baqatee Maqaleetu habahuyyuu malee deebi'ee ji'a ja'a gidduutti lubbuu horatee har'a Maqalees to'atee kunoo federaalaa wajjiniyyuu ta'anii dhimma mareerra jiru. Yaadni isin yeroo sana kaaftan gabaabaatti maal ture isa jedhurraa dhaggeeffannee mee yaada sana akkamitti maalirra dhaabbattanii gaafa sana nu heertanii har'a immoo maaltu ta'aa jira ka jedhu mari'achuudhaaf qabiyyee yeroo sana Oromiyaa Today irratti waliin mari'anneen daqiiqaa hirtuu ishee hawaasa keenya dhageessiseen achi keessaa gaaffii isiniif qaba. Tole. Jaal Abbaa Caalaa anaan baga nagaa dhuftan irra deebinee isiniin jenna. Mee kallattiidhumaan gara yaadaa dubbii irraatti dabarra. Daqiiqaa yookaan immoo sa'aatii hirtuu dura Jeneraal Biraanuu Juulaa ibsa kennee jira raayyaa ittisa biyyaatii fi akka inni jedhetti naannoon Tigraay to'annoo PP yookaan immoo abbaa irree mootummaa Itoophiyaa jala seentee akka jirtu gabaasee jira. Walumaa galatti rakkoo biyyattii keessaatiif furmaata jedhanii paartiin siyaasaa garaa garaa yaada dhiyeessaa turan. Garuu mootummaan PP qawwee kaasee lola naannoo sanatti gaggeeffamaa ture torban arfaffaaf qabatee deemu kana har'a akka goolabanitti dubbachaa jiru. Dhuguma wal dhabdeen kun waraanaan ni goolabama jettanii yaaddu? Fayyaa ta'ii kun qabxii jabduudha. Jalqabuma yeroo lolli kun
lolli kun jalqabe sammuu namaa keessa kan deddeebi'aa turedha. Lola waldhabbii dhalate kana qawweedhaan humnaan cabsanii furmaata fiduun ni danda'ama moo hin danda'amu kan jedhu. Maaliif waldhabbichi kun bifa kam qabaadha? Wanti hundee maddii waldhabbii kana kan kaase lola kanatti kan geesse maalii kan jedhu sana yoo achirraa kaa'ame lolli immoo qawween afaan qawweetiin furmaati waaraan dhufuu danda'a kan jedhu. Amma dhaggeeffataan ture ibsa ETV irratti kan darbaa ture. Magaalaa dhuunfanneera magaalaa Maqalee jedhanii labsameera. Humni raayyaan ittisa biyyaa labsaniif. Magaalaa qabachuun injifannoodha dhumateera jechuudha kan jedhutti nama geessa jechuudha. Magaalota qabachuun injifannoo isa dhumaa isa barbaadamu sana naannoo Tigraay kan jedhamu sana nagaa kennee fi uummatichi akka barbaadutti jiraachuu hin dandeessisamoo hin dandeessisu gaaffii jedhu gaaffii bu'uuraatu kaasaa jechuudha dubbiin kun. Akka ilaalcha kiyyaattii fi hubannoo xiinxalaan irraa ka'urraa yoon dubbadhe jalqabumarraati ani yeroo lolli kun jalqabu lolli baachisu dhimma kana karaa nagaatiin haasa'anii dhibdeen sun kan naannoo Tigraay duwwaa miti. Naannoon kaanis dhohee akka kana hin bahin malee dhibdeen guutummaa biyyicha keessa jira. Karaa nagaatiin dhaabotiin siyaasaa walitti dhufanii paartiilee walitti dhufanii haasa'anii furmaata soquu malee nagaa waaraa kan fiduu danda'u kan biraan hin jiru kan jedhu. Hubannoo mataa kiyyaati. Ammas taanaan magaalota qaqqabatameera amma humni raayyaan ittisa biyyaa magaalaa qaqqabadheera jedhu. Magaalaa qabachuun nagaa fiduu hin danda'u. Lolli kun bifa isaatu jijjiirrata. Bifa haleellaadhaaf ittisa. Bifa haleellaaf ittisa. Bifa lola dhaabbataa. Wal loluu malfiidhaaf taankiidhaaf wal loluutu bifa isaa geeddarata malee lolichi dhaabbatee miti. Baatalii tokkotu immoo injifatame. Lollichi garuu itti fufaa jechuudha. Kanaaf humni guddaan kan biyya 2-3 ta'u naannoo xiqqaa tokko kan uummati isaa miliyoona 5 akkasii 7 yoo guddate ta'u irratti lola banee guyyaa gara 7-3 olii kana ofirraa lolanii hamma kana turuun humna kanaayyuu guddaa jabina guddaadha jedheetan ilaala. Ammoo amma karaatu banamee magaalaatu qabame malee baadiyyaan hundi harka warra kanaa jiraata. Lolli kun bifa jijjiiratee itti fufa kan jedhuun qaba malee ani lolichi dhumateera. Nagaan bu'eera. Ammaan booda wanti hafuu akka isaan jedhanitti juntaan harka kennachuudha. Yookaan bakka isaan jiranitti itti marsanii tokko tokkoon qabanii fudhachuudha. Akka kanatti yaaduun suni dhugaa ta'uu dhiisuu danda'a. Kanaaf lolli bifa geeddarata malee hin dhumanne kan jedhuun qabaani. Egaan waggaa 2 dura gaaffiif deebii kana Oromiyaa Today irratti gaaffii kana isin gaafadheennan deebii bifa kanaa xiinxalaa bilchaataa siyaasaan kan guutee naa deebiftan yeroo sanatti akkuma isin
akeektan sanatti yookaan immoo mul'ata isin keessan sanaan lolli sun afaan qawween otoo hin taane akka Abiy barbaadutti otoo hin taane akka TPLF barbaadutti otoo hin taane deebi'anii wal fixanii lubbuun hedduun ergatti dhumee booda gara araaraatti dhufanii har'a oduun dhaga'amu Geetaachoo Raddaa pirezidaantii naannoo Tigraay akka ta'edha kan dubbatamaa jiru. Haa ta'u malee mootummaa ce'umsaa ijaarratanii barcuma irratti rakkoo isaanii furachaa akka jiranidha. Isin yeroo sana maalirra dhaabbattaniiti qabsoon kun yookaan lolli kun afaan qawwee miti gara nagaatiin xumuramuu qaba kan jedhan kana akeektamee asirraatii jalqabna. Fayyaa ta'e ilaa lolli kan inni dhufu yeroo gaaffiin siyaasaa tokko karaa nagaatiin haasa'anii mari'atanii furamuu dadhabu yeroo sana lolli dhufa. Lolli siyaasaatu furamuu dadhabnaanitu itti seenama. Ammoo yoo siyaasaa karaa wal haasoftee karaa nagaatiin furuu hin dandeessa ta'e lolayyuu hin barbaachisu. Kuni bu'uura irraa ka'amuu qabudha. Kuni haala kan biyya keenyaas haa ta'u, biyya kamiis haa ta'u, maalis haa ta'u, lolli itti fufa siyaasaati. Siyaasaatu kufnaanitu lolli jalqaba. Isa kanarraa kaa'ee yeroo sana xiinxala sana yeroo kaafne lolli amma naannoo kililii Tigraay fi mootummaa federaalaa gidduutti dhalataa jiru kuni siyaasaatu kufee. Sababiin isaa sana yoo siyaasaa sanatti deebi'an malee karaa nagaatiin siyaasaa sana haasa'anii furan malee rasaasa dhukaasuun madfii walitti darbachuun xiyyaaraan dirooniin wal tumuun maal wal godhuuni lola dhiiga dhangalaasuu qabeenya barbadeessuu malee furmaata siyaasaa hin ta'u. Yoo amma tokkoyyuu yeroodhaaf injifate qabate hin ka'a deebi'ee. Kanaafitu furmaati waaraan amansiisaan kan inni argamuu danda'u. Eessattis haa ta'uuti yoo karaa nagaa haasa'anii furmaatatti deeman duwwaadha. Achirraa ka'eetanii ani gaafa sana xiinxala siyaasaa kanarraa ka'eetanii amma wal injifachuu hin danda'ani karaa waraanaa tokko dadhabsiisuu danda'a malee lolliin dhaabbatu furmaati gaariin furmaati waraanii fi kan amansiisaan kan dhufuu danda'u yoo wal haasa'an karaa nagaa haasa'anii siyaasaa irratti wal ta'an duwwaadha kan jedhu. Achirraan ka'ee waan kana waan haaraa miti falasamuma siyaasaa addunyaarra jiru irraati wanti kun. Baay'ee nama dhibaa. Mee waggaa 2 duraa yeroo lolli kun jalqabee jettan akka xiinxala keessanitti dhimma kana keessan. Kanas immoo malee gareen yookaan immoo tuunni gadaa abaa'oo warra miseensaa fi koree jiraawwachiistuu gadaa darban keessaa warri yuuba ta'anii ibsa baaftanii turtan. Akkuma ayyuu siyaasaatti ibsa isin baaftan sunillee gaafa sana gaaffii keessatti kaaseen ture. Isinillee lolli hin barbaachisu dubbiin kun barcuma irratti dhumuu qabaa. Kana utuu hin taane jaarmaan siyaasaa hundinuuf waamichi godhamee dubbii siyaasaati waan ta'eef barcuma irratti dhumuu qaba kan jedhanillee yeroo sana yaada laattanii turtan. Har'a yaada keessan sanarraa akka koree sanaatti yookaan immoo gurmuu sanaatti yaada addaa qabdu moo dhuguma ammayyuu gaanfa Afrikaa kana keessatti nagaan bu'aaraan dhufuudhaa fi qaamni biyyattiin bulchaa jedhus yookaan sirna sanan geggeessaa jira jedhuu fi namni miidhame jedhu walitti dhufanii mari'achuu moo ammas dubbiin kun ammoo dhumaattuu qawweetiin deemee furmaata argata jettanii yaaddu. Bara baraan dhiiga dhangalaasuudhaan nagaan bu'aaraan dhufuu danda'a biyyattii sana keessatti barcuma irratti ta'anis immoo waliin dubbatanii dhuguma
nagaan biyyattiidhaaf hawwatamu yookaan gaanfa Afrikaa kanaaf hawwatamu dhufuu danda'a jettanii yaaddu isin garlachuutiin akkamitti ilaaltu? Aadaan siyaasaa biyya sana keessaa hundeedhaan jijjiiramee humnaan cabsinee bulchinaa nu jalatti buluu qaba. Ana isa humna qabutu sirriidha. Ati humna qabduuti sirrii miti. Yaadi jedhu ilaalchi jedhu sun aadaa siyaasaa biyya sanaa ta'ee jira jechuudha. Inni kun hundeedhaan jijjiiramuudhatu qaba. Hundi ofitti deebi'ee akkin atti yaadaa jiru, akkin atti siyaasaa hubataa jiru kun gara furmaataatti geessamoo hin geessu jedhee qulqullummaadhaan dhugaatti ofiisaa keessaatti yoo jalqabee of ilaale ammallee furmaati jiru taa'anii barcuma irratti taa'anii marii hunda hammachiise geggeessanii biyya kanaaf maaltu mala? Biyya kana keessa gaaffii siyaasaa akkamiitu jira? Haqa akkamiitu jira? Cunqursaa akkamiitu jira? Hacuuccaa akkamiitu jira? Kun immoo gaaffiin ka'aa jiran kun gaaffii sirnawaa haqaadha moo miti jedhanii ilaala. Kan ofii duwwaa isaa bokoksanii miidheeksanii ana duwwaadha jedhanitu hin taane aadaa siyaasaa, ilaalcha siyaasaa biyya sana keessatti hundee horatee jaarraa meeqaaf jiraataa ture sana kana keessaa bahuudhatu qabna. Bahuudhatu qabani. Oromoon kana irratti rakkoon qabu. Dafee Oromoon haala tokko wajjin haala amma keessa jiru hubatee warra kaanii wajjin haasa'ee maaliif sirni Oromoon itti jiraataa ture sirna wal haasa'anii rakkoo furachuuti sirni gadaa kana. Warra garuu tokko bulchee, tokko bulfamaa, tokko bitee, tokko bitamaa, inni tokko cunqursaa, inni tokko cunqurfamaa. Kana aadaa godhatanii amantiidhaan iyyuu walitti hidhanii akkasitti bara dheeraa jiraatanii dhibdeedha qabu waan kana fudhachuudhaaf. Kana yeroon jedhu keessattuu warri gara kaabaa ortodoksii amantii ortodoksii hundee godhatanii deeman amantii duwwaa utuu hin taane siyaasaa waliin makanii kan isaan beekanii tokko bulchu tokko bulfamu. Inni kun mirga qabaachuu, inni kun mirgadha. Inni kun hundeedhaan yoo jijjiirame malee ammallee ammas wanni tokko miidiyaa adda kun social miidiyaa kana TikTokii maalii kana irratti yeroo seentee dhaggeeffattu baay'ee waanuma sisuu kanneessu dhageessa. Jarri kun dhuguma jaarraa 21 keessa taa'aniitu Wallaggaa kan Amaaraati Oromoon yookaan maaliin Madagaskaarii dhufe achi deebi'uu qaba. Dhiinnee binneetu cafaqneetu waggaa 100 akka isaan lafaan kaaniin goona. Waan akkasii yeroo haasa'amu jarri kun dhuguma sammuun isaanii kun jaarraa 21ffaa keessa jira moo jaarraa 19ffaa 18ffaa keessa jiraas jechisiisa. Yaada akkasii qabatanii gara furmaataatti deemuun hin danda'amu. Warri akkasii ofitti deebi'uu qaban, of jijjiiruu qaban. Yoo kun hin taane ammallee rakkoon kun itti fufaa. Dhiigi dhangala'uun jireenya qabeenyi baduun lubbuun baduun inni itti fufa. Kana keessaa kan inni bahamuu danda'u tokko injifatee tokko injifatamaa ta'ee miti. Akka kanatti miti. Hunduu injifataa ta'ee waan isaarraa barbaadu argatee waan kaan immoo kennee fudhatee kan kennu waa miti. Atis waa kennitee inni kunis waa kennee. Yoo bilisummaa walii kabajanii, mirga walii beekanii, aadaa walii kabajanii yoo jedhanii akka kanatti waliin jiraachuutu danda'ama. Rakkoon siyaasaa biyyichaa furamuu danda'a.
Kana achi rakkoon biyya sanaa furamuu hin danda'u. Akka amma warri aangorra jiran kan itti qabanii waan taate hundumaa humna qawweetiin cabsa jedhanii itti duulanii Tigraayin dadhabanii deebi'anii karaa nagaatii Piretooriyaatti haasa'anii achi as deebi'anii furataa jiran kun achi duwwaatti dhaabbachuu hin qabu. Warra kaanittis darbee waliin haasa'ame rakkoo jiru furuudha. Karaa nagaatiin furan malee isa sossobee fideetan harka kennachiiseetan rukuta jedhani inni akkasiin hojjetu. Madaan akkasii kan itti siyaasoti adda addaa dhaabotiin adda addaa akka adda bilisummaa Oromoo itti miidhamanii madaantu jira. Kan akkasiin jiru. Yoo dhugumaan seriously, honestly, biyya sanaaf rakkoo furaasaa biyya sanaaf furra jedhame walitti dhiyaatanii taa'anii bakka gareen sadaffaa jirutti mari'atanii rakkoo siyaasaa fudhachuu barbaadu. Caala nagaa waaraa kan fiduu hin danda'u hin jiru. Inni lammaffaa kan tuqaanami sanatti ija balee kaasu. Warri gaaffii siyaasaa qabna jedhanii dirree walaba ta'e irratti walitti dhufanii kan paartiin tokko walitti qindeessitu hin ta'in wal marii hunda hammachiisaa walaba kan ta'e paartii mootummaa irra jiru kan jirre waan akkasiitiin kan hoogganamu kan geggeeffamu hin ta'in kan hundirraa hirmatee dhugaadhaanii rakkoo siyaasaa biyya sanaa xiinxaluun mariin siyaasaa hunda hammate yoo godhame yoo gaggeeffame tarkaanfii tokko gara fuulduraatti deemuun ni danda'ama nagaa buusuudhaaf. Akkasitti yoo deemne duwwaadha kan waan baay'ee walitti bubbutee bilisummaa keessaa hin hubatta jedhee yaada. Yaada baay'ee bilchaataatii fi yaada gaarii nu heertanii ulfaadha. Mee kanumaan kan wal qabatee jiru rakkoo gaanfa Afrikaa keessatti Abiyyi Ahimedii fi warri TPLF uumaniin lubbuun kumaatamaa hedduu ijoollee Tigraay irraa naannoo Amaaraa irraas miidhaan guddaan qaqqabee jira. Kanarratti daa'ima waraanaaf hin geenye Abiyyi fa'aa ijoollee barattoota fa'aa kan qabanii naannoo Tigraayitti erganii viidiyoo baay'een TPLF yeroo qabee agarsiisaa tureera. Waraanni TDF. Amma immoo mootummaan Ameerikaa himata kaasee jira. Himanni isaa inni himachaa jiru warra TPLF, waraana Itoophiyaa, warra Eertiraa, liyyuu haayilii naannoo Amaaraa, genocideetii fi duguggaa sanyii garaagaraatiin himachuu dheengaddaa dubbachaa jira State Departmentiin. Rakkoo kana silaa ammayyuu quba gamanatti qabu gamasitti qabuutu argama. Ameerikaanis malee akka gara barcumaatti dhufamee dubbiin kun furamuu fi namni waa akeekee gara sanatti dhiibaa jiru siin jiru. Himannaan Ameerikaan keessa kana qaamni dhuguma fudhatee jara kana seeratti dhiyeessutu jiramoo Ameerikaan akkasumatti himatti moo rakkoon gaanfa Afrikaas akkasumatti bukaa'ee dhuma barabaraan lubbuun haadhiyyeessaaf daa'immanii abbootii keenya mana keessatti gubatee akkasumatti hin bakkeetti hafamoo furmaati waaraan gara kamiin dhufuu danda'a jettanii yaaddu tuma yaada kana keessaa hin bahin. Miidhaa human rights violationiin qoratamuun barbaachisaadha. Yeroo lolli ta'u silaayuu waan baay'eetu jeeqama. Waan seera ala ta'an baay'eetu godhamu. Kaanii ajajaan ta'u jira, kan ajajaan alaan ta'utu jira. Garuu inni kun qoratamuu duwwaan furmaata hin fidu. Inni dura furmaata sana kanaafuu karaa banuu danda'u yoo nagaan jiraate, yoo nagaan haasa'anii bu'ee duwwaadha. Amma qormaata human rights violationii kan
waraanni wayyaanee geggeessee kan waraanni kililii naannoo Amaaraa kan federaalaa kan Eertiraa maalii geggeessee jedhan yoo nagaan jiraatee wanni ta'e duwwaadhatu ni qoratamuu danda'ama nuyyuu. Isa kana yommuu eenyutu qorataadha dubbiin qaama akkamiiti kan qoratu dura dursoo isuma sana haala sana qorachiisuu dandeessisu uumamuudhatu qaba. Haalli sun yoo uumame kana booddee qormaatatti seenuu hin danda'ama. Qormaatatti eega seename booddee immoo justice murtii kennuutti darbaa jechuudha. Kana inni kun tartiibii kun yoo hin deemin ofumaati har'a wanni miidhaa dhala namaarra gahee mirga sarbamuu mirga sabootaa uummatootaa jedhanii duwwaa darbachuun haa jiraatuuti garuu tartiiba isaa hordofuudhatu qabaa jechuudha. United States yaada kana kaasuun dhiibbaa irratti gochuuf hin ta'a. Garuu kan sun dursuu qabu araara wal haasa'uudha. Furmaata siyaasaati. Furmaata siyaasaa sanatti yoo deemne bal'aadha. Gaanfa Afrikaa kun ammayyuu jeequmsa babal'aatu deemaa jira. Jeequmsi babal'aan kun hundinuu lafti nagaa qabu hin jiru gaanfa Afrikaa irraati. Inni kun hundinuu yoo irratti hojjetamee adreesde ta'ee akkaataa itti furmaatisaa dhufu jenolli dhugaadhaan hundeerraa onneerraati itti ka'anii jedhan malee fakkeessuudhaafi aangoo ofiirra turuudhaafi isa tokko yakkamaa taasisanii ofii bilisa fakkaachuudhaafi hin hojjetama yoo ta'e homaa furmaati dhufuu hin danda'u jechuudha. Ani akka kiyyatti wanti maddii jeequmsa sanaa dhiitamuu namoomaa kan fide siyaasaan furmaata dhabuudhaati lolli dhalachuudha. Lola sana yoo akka ni dhaabbatu barbaadame karaa siyaasaatiin haasa'anii xumurachuu. Eega sun xumurateeti waan vaawuleeshinii mirga dhala namaa kan ajjeesuu, gudeeduu, sanyii duguuguu, dubartii akka garmalee itti taphachuu, mana keessatti namaa wajjin gubuu, lubbuutti nama gubuu. Isaan kun hundi gochaaleen sanatti walitti qabatanii dhufan kan inni qoratamuu danda'amu dura yoo nagaan bu'eedha. Gaanfi Afrikaa nagaa bu'uudhaaf immoo rakkoon siyaasaa achi keessa jiru furatamuudha qaba. Inni naannoo adda addaa walitti buusan kun dhaabbachuudhatu qaba. Inni Oromiyaadhaa fi Benishaangul, Oromiyaaf Gambeela walitti buusan, Oromiyaaf Somaalee walitti buusan, inni Oromoof Oromoo walitti buusan kunis dhaabbachuudhatu qaba. Yoo kun dhaabbatee nagaan tasgabbiin bu'e waan vaawuleeshinii human rights dhalate kana qorachuun ni danda'ama. An akkasitti yaada bilisummaa. Hordoftoota keenya gaaffiif deebiin kun kanaan hin xumuramne. Kutaa lammaffaa isaa sagantaa keenya itti aanu keessatti qabannee dhiyaanna.
ተራሰ ውጭ ጅላላይ እንኳን ተወለድኩኝ ኦሮሚያ ምድር ላይ አሰላፊ በዝቶ ተካፋይ በኩና አቀርቅሬ አንገቴን ሞኝ ተባልኩና ሆድ ካገር ሰፋና ቆጨኝ የቆየ በውሃ ይጫወትም ታይታኒክን ኦሮሚያ ኦሮሚያ ኦሮሚያዊነቴን እወደዋለሁ 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 ይታየኛል የኦሮሚያ መሬት ገነት ምድር ላይ ያን ጊዜ ረሃብና ርዛት ሁለተኛናይ ያን ጊዜ ሰው አለው ጥሩ ዋጋ ይምጣና ነፃነት ፈላጊ ይሰለፍ ከኛ ጋር ኦሮሚያ ኦሮሚያ ኦሮሚያዊነቴን እወደዋለሁ 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 ይታየኛል ሊነጋጋ ሲደርስ ይጠፋል ሰማይ ይታየኛል ንጉስና ዝናብ ይወርዳል ከላይ ያን ጊዜ ብሔር ከብሔር ጋር ተፋቅሮ ይኖራል ያን ጊዜ አማረ ከጫና መለየት ይቀራል ኦሮሚያ ኦሮሚያ ኦሮሚያዊነቴን እወደዋለሁ 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 Maltaatessa bollare garaan gubatee gaare kana baafannare harree seetan dhindha'u kana addaanaa sifatti gadee garaan yaaru kanaaf nyaattee gabbatti kanaaf nyaattee sangaa fardaa dulloo utaalchan gaafatanii utaalchan gaafatiidhaan ilma namaa gabroome boichan gaafatanii boichan gaafatina boichan gaafatina maxxannee mana biraa rakkannee raya biraay muka nuugii taane kaa hundan dhubabeeffata dhala eenyuu taane kaa hundi nuudeeffata yaa bishaan biraa jira bayya keenyayyuu nu waraabbachuu dide inni ilkaaniin nuu fira inni garaan saadiina har'a nu keessa jira beekachuu dide kancaree mukaa otoo gahii daraarte irra teesse simbirroon kancaree keerroo otoo gahii buute kaa gargar baate misirroon gargar baate kaamalee yaa'ii teessu kormaa dhalaan beekanii loola dukkana keessaa loynaa jallan beekanii warra aangoof gaggabu warra taakkoon dhugaabu rabbi dhugaa Egaan hordoftoota keenya qophiileen har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan raawwatee jira. Sagantaa dilbata dhufuun hanga walitti deebinutti nagaan turaa injifannoon uummata Oromoof.